Kana malee hoo. Ati saahiboota kee haa ta'u, firoottan kee haa ta'u, namoota siin marse, ka jechan taane siin jahu, ka kaayyoo teetirraa si sakaalu, ka miila si jalaa dhahuu fedhu hunda akka inni arraba sirra dheeratu hin hayyamin. Stop dhaabii jechuu ni qabda. Ashama kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala Musteewud akkamiin nagaa fayyaa qabdanii jirtanii isiniin jecha arras gaaffii deebii ajaa'ibaa qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Gaaffii deebii tanaas Suheybii Shee'amiin Ibrooti wajjin gaaffii deebii waa xiqqoo takka godhuudhaaf deemaa hanga xumura gaaffii tanaatti nafaana turaan afeerraati. Me wali fatanu nama wali talu ya rabbi nubu sobbola wala manu atinurra kabya kan nama khayyanu nama kara dheeratu deemu walganu utuun obboleessa ko. Suheybii abjuu jechuun maalime? Abjuu jechuun waan ati halkan hirriiba keessa agartuu miti. Abjuu jechuun waan hirriiba si dhorku. Abjuu hedduun lafaa kaane. Hunda siiqis dhugoom. Mee ati gaafa aartii eegaltu akkam turte? Imala kiyya jalqabu dalagaalee hawaasaa dalagu kana dalagaa aartii haa ta'uu fi dalagaalee birootillee yeroon eegalu hadura naqee saahibootuma kiyyaa fi warruma anan beeku firootuma kiyya. Anoomee? Ati saahiboota kee haa ta'u, firoottan kee haa ta'u, namoota siin marse, ka jechan taane siin jahu, ka kaayyoo teetirraa si sakaalu, ka miila si jalaa dhahuu fedhu hunda akka inni arraba sirra dheeratu hin hayyamin. Stop dhaabii jechuu ni qabda. Sasuu nuti mee hawaasa akkam keessa jirra? Hawaasa nama malaaxaa rifeensa hin qabne yoo inni nyaara bareedaa qabaate nyaaraa jechatti naafu keessa jirti. Silaa bar malaaxaa itti naafu hin qabdu. Mee Suheybii warra osoo dandeettii qabanuu bifuma isaanii tuffatanii hojii dhiisanii kan osoo silaa hojjetanii waan ajaa'ibaa dalaguu danda'an bifa isaanii tuffatanii tatta'anii maal jettame? If cicciruuf jirta guyyaa adii. Hamileedha if daakuuf jirta akka daqiiqatti. Ifitti amane. Bifa rabbi sii kanne akkatti jirtu kana gamma. Kana malee hoo? Dubbiin bifaa miti. Osoo dhimma bifaa ta'e Neelsan Maandeellaan haga ammaa akka gootatti maqaasaa hin kaasu ture Afrikaan. Dubbiin dubbii bifaatii miti. Dalagaadha maal dalayiteedha. Kaayyoo xiyya galmaan gahu maal godhuun qaba? Lafa dadhabe solloqe hulqe du'u. Suheybii mee warra taa'ee waanuma namni dalagu komatu maal jettaa? Mee warra kanuma taa'ee waan namni gadhiise akka nama harree raafee maal jedhu maal jettaa meeti? Ati kalaami nuti ni dalee. Ati kalaami nuti dalagadde. Ati dubbii minnaagi nuti hawaasa dammeesse. Ati haasa'e nuti khadamna qejaara. Ati bakkuma takka taa'ee waa komadhu nuti qajaarame wahii baasa. Umriin lakkoofsa qofa akka ta'e mirkaneessinee jira. Lakkoofsa. Okay Suheybii dhumarratti maal naaf dhaamta? Jiruun ni ulfaatti. Ati immoo jiruurra jabaata hin argatu. Jiruun ni ulfaatti. Ati immoo nama dogongora isaarraa baratee boruu isaa egeree isaa jaarratu ta'e ta'uu danda'a. Ol ka'e lafa. Gama dalagaa. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya gaaffii deebii nan qabadhee dhiyaadhees hanga ammaa daawwatan tana fakkaatti hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nageen naaf tura. Bye. Me wali fatanu nama wali talu ya rabbi nubu sobbola wala manu atinurra kabya kan nama khayyanu nama kara dheeratu deemu walganu utuun obboleessa ko.